Akkam jirtan laamanaan sa'a namaan maatii waatiin dakagaran biyyoon kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork dudileerraaf qabnee dhiyaannetti himna an Muhammad Fantaalleetiin. Jalqabarratti oduu gaddaa qabna. Godoo Wallagga aanaa Sayyoon Oolee ganda lalistuu Geecootti dargaggoo Ismaa'il Darajjee jedhamuu fi abbaan isaa Darajjee Abdiisaa waraana mootummaatiin ajjeefamuu maddeen gabaasan. Jalqabarratti dargaggoo Ismaa'il maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdaatiin erga ajjeesanii booda abbaasaa obbo Darajjee Abdiisaa maaliif shiftaa ajjeefameef gadda teessan jechuun bariitti aantu mana baasanii akka ajjeesan Oromiyaa miidiyaa neetwork namoota ollaa turan irraa odeeffateera. Sirni awwaalcha obbo Darajjee Abdiisaa adoolessa 16 bara 2021 aanaa Sayyoon Oolee masgiida Qobbootti raawwatamee jiraachuun ibsameera. Ilma ajjeesanii abbaan bo'icha maaliif teessa jedhanii ajjeesuu caalaa gara jabeenyi jiru kan jedhu maddi keenya Sayyoon Oolee irraa dubbisne. Kunis kan raawwate ajjecha suukanneessa Wallagga Lixaa aanaa Sayyoon Oolee ganda lalistuu Geecootti dargaggoota 5 irratti raawwatame jahin guutaniidha jechuun waan itti dhagame dubbata. Oduu kanyitaan hunduulee babal'ifannaa fi saaminsa lafaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaratiin lafa Oromoo Karrayyuu irratti adeemsifamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu akka qabu qeerroowwan kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dubbifne akeekkachiisan. Qaamni Oromiyaan bulchaa jira jedhu lafaa horsiisee bultoota aanaa Fantaallee bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar Shankooraa jala galfamte hatattamaan deebisuu akka qabus gaafatan. Qeerroon aanaa Boosatirraa Oromiyaa miidiyaan isootti dubbise duula babal'ifannaa lafaa bulchiinsi naannoo Amaaraa hawaasa Karrayyuu irratti bane ni balaaleffanna. Humnoota naannoo Amaaraa irraa dhufuun Oromoo Karrayyuu irratti dhukaasa banan horsiisee bultoota aanaa Fantaallee wajjin hiriiruun ni qolannas jedhanii jiru. Dulli babal'ifannaa lafaa gama aanaa Fantaallee fi Boosatilleen hammachaa dhufeera kan jedhan qeerroon bilxiginnaan naannoo Oromiyaa humna isii lafa alagaatiif falmuuf gara kaabaatti ergu osoo hin taane daangaa Oromiyaa kabachiisuu irratti akka xiyyeeffattu gaafataniiru. Hawaasni Karrayyuu dhiibbaa sirna gita bittootan osoo aadaa fi sirna gadaa ofii hin gatin har'a gaheem Oromoo biratti akka hambaa seenaatti ilaalama. Hawaasa kanatti yeroo alagaa roorris Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhihaa dirmachuu fi qaba kan jedhan ammoo qeerroo godina Arsii Gololchaati. Qeerroon Arsii aanaa Gololcharraa dubbisne duulli qindaa'an humnoonni Amaaraa lafa babal'ifachuu hawaasa Oromoo Karrayyuu irratti banan hatattamaan dhaabbachuu akka qabus dubbatanii jiru. Walumaa galatti weerara poolisoonni addaa naannoo Amaaraa aanaa Fantaalleetti meeshaa ammayyaa fayyadamuun horsiisee bultoota aanichaa irratti bananii fi duula babal'ifannaa lafaa Fantaallee irratti leellistoota sirna duriitiin adeemsifamaa jiru. Qeerroowwan Oromiyaa aanaalee garaagaraa irraa dubbisne balaaleffatanii jiru. Egaa tibba kana weerarri humnoota poolisoota addaa naannoo Amaaraa duulli babal'ifannaa lafaa dharraatotaa fi leellistoota sirna duriitiin geggeeffamu hammaachuun lafti qabiyyeen isii tan Oromoo fi Oromiyaa aanaa Fantaallee taate raasan arroollee bal'oon lafoonni akka iddoo guddoo iddoo xiqqoo harooreessa funyaa waangayyoo borbor malkaa jiloo qorkee fi soosaafaan weerara kanaan naannoo Amaaraa jala oolfamu gabaasaa sun keenya ni yaadatama. Bilxiginnaan naannoo Amaaraa dhalattoota Oromoo Walloo humnaan gara Tigraayitti duulchisuuf yaalii garaagaraa taasisaa jira. Ummatichi lola isaa hin ilaallanne irratti humnaan akka hirmaatuuf dirqisiifamuun sirrii miti jedhu qeerroon godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhimmicha irratti Oromiyaa miidiyaan neetworkiif yaada kennan. Adeemsi bakka hundattuu dhalattoota Oromoo waraana isaan hin ilaallanne irratti hirmaachisuuf bilxiginnaan taasisaa jiru dhaabbachuu akka qabuu fi uummannis gochicha dura dhaabbachuu akka qabu dhaamaniiru. Mootummaan lolaa kaabaa biyyattii keessatti adeemsifamaa tureen injifatamuun lola dhaabne jedhee ture bifa haaraan eegaluuf uummata kadhataa itti deemaa jira jedhu qeerroowwan Oromiyaa. Mootummaan umrii aangoo isaa dheereffachuuf addatti ammoo dhalattoota Oromootti dirqama laachuun lola kanarraa qooda fudhachuu qabdan jechuun doorsisaa jira. Gochi kun godinaalee Oromiyaa mara keessatti bifa qindaa'aatiin raawwatamaa jiraachuu odeeffannoowwan iddoo garaagaraa irraan dhaqqabaa jiran ni mul'isu. Gabaasni kan faayidaa dhiyaas ture. Godina Harargee bahaa magaalaa Dadar keessatti dabballoonni sirna bilxiginnaa fi humnoonni tikaa maqaa isin deeggartoota ABO shaniiti jedhuun dargaggoota fi maatii dargaggoota dararaa jiraachuu maddeen odeeffannoo keenyaa gabaasan. Qeerroowwan adda durummaan qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhataa turan kanneen roorroo humna kanaa dheefam iddoo dhaloota irraa baqachuun magaalaa Dirqaa jiraataa turan humnoota kanneen hin qabamanii waajjira poolisii magaalaa Dadaritti hidhamu
maddeen ifoomsan. Qeerroowwan kunneen mana hidhaa kana keessatti galgala poolisoota reebamaa akka jiranii fi maatiinis ilmaan isaanii ilaaluuf yeroo dhaqan isin deeggartoota ABO shaneeti jechuun doorsifamaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffatee jira. Oduma wal qabateen aanaa dirree xayyaaraa Araddaa Miyaay keessatti namni maqaan isaa Abdii Ismaa'il Ibroo jedhamu gaafa adoolessa 10 bara 2021 qaamota mootummaatiin butamuun mana hidhaatti darbatamee jiraachuun gabaafame. Namni kun sababa miseensa bilisummaa Oromoo ta'eef gaafa bara wayyaanees mana hidhaa garaagaraa kanneen akka Qilixxoo fi Zuwaayitti waggaa 8 oliif hidhamee bahuu kan himan maddeen odeeffannoo keenya. Erga biyya margara aangotti dhufe booda hidhamuun isaa yeroo lammaffaaf ta'uu himan. Abdii Ismaa'il Ibroo nama umrii isaa guutuu uummata Oromootiif hojjetaa jirudhaas jedhan. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti sabboontonni ilmaan Oromoo maqaa ABO shanee jedhuun mootummaa bilxiginnaatiin danfamuun hidhamuu fi ajjeefamuun itti fufee jiraachuu gabaasaaleen dhaqqabaa jiranii foomsu gabaasni kan himamaa ture. Oduu keenya xumuraatiin baqattoonni Oromoo Jibuutii jiraatan rakkoo ulfaataa keessummeessaa jiraachuu himatu. Waraanni biyyattii fi humnoonni tikaa mootummaa Jibuutii baqattoota hedduu qabuun guyyoota muraasaaf erga hidhanii booda qarqara daangaa biyyattii Dawwallee jedhamuun beekamtutti baasaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffateera. Dhalataan Oromoo magaalaa Jibuutiitti hidhamee bahe tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti akka himetti poolisiin magaalaa Jibuutii baqattoota hedduu qabuun mana hidhaa Lagahar jedhamutti kan hidhan yoo ta'u hidhamtoonni kunneen waan nyaatan dhabuun beela fi dheebuun hanga lubbuun darbitutti gaagama guddaaf saaxilamaa jiraachuu ibseera. Dararaan kun erga jalqabee torban tokko caalee jira. Dhalattoonni Oromoo Jibuutii irraa akka himanitti namoonni 3 mana hidhaa keessatti sababa ho'aa beela fi dheebuutiin du'anii reeffi baafameera. Namoonni 3 lubbuun darban maqaan isaanii kan hin baramne yoo ta'u dhalattoota Oromoo Harargee akka ta'an hubatameera. Waqtii amma Jibuutiitti ho'i garmalee dabalee waan jiruuf namoonni manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii jiran dhibee adda addaatiif saaxilamaa jiraachuus dhalattoonni Oromoo biyya Jibuutii jiraatan yaaddoo qaban ibsatanii jiru.